Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya daawwattoota channel YouTube Jamaal Abduu daawwattan akkam jirtu nageenyi kiyya bakkuma jirtan sana qaqqabuun jedha daawwattoota keenya dhufneerra har'aa ayyenga dhufneerra har'aa ajandaan irraa dubbannullee mee ajandaan irraa dubbadhu tokkoon dhufeera har'aa ajanduma waa'ee Oromoo kana waa'een Oromoo kun baay'ee na gaddisiisa yeroo tokko Oromoon ta'uu kiyya kunillee itti gammade yoo itti boonallee baay'ee na gaddisiisa beektan yaa ummata Oromoo yaa saba Oromoo dhugaa isinirraa dubbadhu yaa ummata Oromoo yaa saba Oromoo mee maal jettan waa'ee Oromummaa kana mee waa maal jettan yeroo tokko ummata Oromoo kana Oromiyaa keessatti hoggaa laallu warroomta beekamtii qabanillee artistii ta'ellee hayyootallee ta'anillee mootummaa Abiy Ahmed deeggarraa ani dhugaa isinii himu namni Abiy Ahmed deeggaru Oromoo ta'ee nama biraa ta'ee fayyaa qaba jedhee hin yaadu dhugaa isinii jedha fayyaa namni kun fayyaa qaba jedhee itti hin amanu jecha namni Abiy mootummaa kana gargaaru kanaafuu hiriyaan kiyya tokko akkanaan jedha ture Oromoonii fi harreen bakka quufee hin deemuu jedha ture hiriyaan Tigree qabu tokko akkan duraan wal biratti dalagana tokko beektaa wal dhabne sabuma kanaallee wal dhabne Oromoonii fi harreen bakka quufee hin galuu jedha maaf akkana jetta hoggaan jedheen beektaa ummanni Jimmaa kuni yeroo karaa Yemen kana dhufan yeroo karaa Saudi Arabiyaa kana dhufan hoteelumatti yoo garaan isaan guute namni 10 namni 100 bakkuma tokko jecha nama 50-60 ummata Jimmaa kana dargaggeessa Jimmaa kana bakka takkatti agarta garaan isaa guutee Jumaa argannaan sa'aatiitti Jumaa argannaan maqaa Yemen akkuma beektan abbaa fedha nyaachisa nama karaa deemtu kaffachiisuun hin jiru qarshii gaafachuun hin jiru musaafira jedhamee ruuza kana dijaajni kuni waa'ee Jumaa waan Jumaa kana waan sijaaraa kana wuuma Pepsi kana dhibba hogguma hulaama qaahira dhaabbatte hulaama siidarra dhaabbatte sitti kennan kanaaf ummanni Jimmaa kun ummata yookaan dargaggeessa Jimmaa kana bakka tokkotti nama 10 nama 20 nama 30 argaa beektaa mucaa anillee ija kiyyaan arge wanta kana Yemen keessa jechaadha dargaggeessi Jimmaa bakka tokkotti nama 30 40 ta'e bakka takka ta'a jechuudha kanaafuu namtichi maal jedha Oromoonii fi harreen bakka quufee hin deemuu jedha yookaan garaa guttannaan itti naa jiru dhugaa harreenis bakkuma itti gallabaa bakkuma nyaata barteessan yeroo hunda dhaqxee qamadii argattee yoo garaan guttatte maqriba dhaqxee achuma dhaabbatti kanaafuu namichi sun akkas jechuudhaan wal biratti teenya turre wal lollee karaa saniitiinillee maaf akkana jetta jedha garuu mucayyoon sun jedhe sun dhugaa natti ta'aa jira Abo namni Oromoo kun garaa yoo guttate namuma isaa kana yaadatu obboleessa isaa kana yaadatu nama isa bukkee jiru kana yaadatu namni Abiy Ahmed deeggarsu Oromiyaa keessa namni yeroo hunda du'uutu hin jiru daa'imman mana hidhaa sheenaan jiru dubartoonni mana hidhaan jirani guyyurra Oromoon barshoroo keessaadha jedhameera Oromoon of jaalataadha bineensa nama jibba jedhee miidiyaadhaan olola baasi bar Abiy Ahmed bar maal jechuu keetii yaa ummata Oromoo maal jechuu keessan artiist Oromoo hay akka erga Abiy dhufe ummanni Oromoo maqaan isaa akka Abiy erga dhufe akka ummata Oromootti maqaan jibbame jira meenaa hima yaa ummata Oromoo mee gaafi deebii kana naa deebisa akka ummata Oromoo nama nyaataa waraabessi jira jedhamee olola itti baasamee jira maal jechuu keessan artiist Oromoo maal jechuu keessan hayyoonni Oromoo warreen har'a Abiy bukkee jirra Abiy gaafi ummata Oromoo deebiseera madaa Oromoo fayyiseera jettanii warri Oromoo Abiy deeggartan kun mee bira naa qaqqabsaa yaa ummata kiyya sheer naa godhaa bira naa qaqqabsaame ummanni Oromoo bar shoror keessaadha jedhameera bar ummanni Oromoo nama nyaataadha of jaalataadha
saba biraa hin jaalatu jedhamee maqaan itti moggaafameera bar. Lolli kana alaa jibbi kanaa olii akkam godhama? Kanaan booda akkami taata? Lafarraa akkasi biru dhuguu barbaadda? Lafarraa akkasi balleessu barbaadda? Yeroo ammaa tana bar Wallaggaa keessa intarneetiin cufameera bar. Waraana guddaa jira bar. Yoo xiqqaate guyyuu takkatti bar uummata Oromoo, dargaggeeyyii Oromoo, shamarran Oromoo 100 akka du'aa jira bar. Hai. Kana nama akkanatti deeggartaati. Akkam jettee mee bar by the way Amaarri amma Minilik ni jaalata. Nama Minilik tuquu hin fedhu. Sees Minilikiin garuu riilink Amaaraaf dalagee jira. Amaaraaf ijaaree jira. Amaara guddisee jira. Zaatis ummata Amaaraa akka inni hin jigne Itoophiyaa keessa akka inni hin xiqqaanne karaa siyaasaatiin karaa dinagdeetiin kana ijaaree jira. Zaatis Addis Ababaa keessa magaalaa guddattii Finfinnee keessa harka 80 ol ummata Amaaraa jiraata. Finfinnee jechaan lafa Oromiyaati. Handhuura Oromiyaati. Magaalaa federaalaa yoo taate. Magaalaa guddattii dippiloomaasii yoo taate illee harki 80 harka 100 keessaa 80 ummata Amaaraa jiraata. Karaa dinagdeetiin, karaa siyaasaatiin. Afaan isaaniillee federaalizimiidhaan moggaafamee babal'atee sabni hundaa dirqamaan akka baratu. Ammaan boodallee afaan biraa federaalizimii akka hin godhamne ummata Amaaraa ijaaree jira. Karaa sinixxaalee yookaan karaa barumsaatiin illee ummanni kun fagaatee jira. Kutaa ummanni kutaa akkanumaan nama tabsiisaa bar rimootiin baratee ummanni Amaaraa kun. Kana eenyu godhe Minilik. TPLF kotta bakka Tigraay. Har'a ummata Tigraay mee ilaala. Maqalee yoo dhaqxan magaalaan Maqalee Afrikaa keessatti illee magaalaa akkasiin agartu. Magaalaa akkasiin agartan. Magaalaa akkasiin agartan jecha Tigraay ummata Tigraay beela keessaa ummata Tigraay doofummaa keessaa baasanii hanga biyya alaatti ummata Tigraay ijaaranii akka dalagaa uumanii fi biyya hunda keessa Itoophiyaa keessa biyya hunda maqaa investimentiitiin harcaasanii ummanni Tigraay akka dalagate horate zaatis jireenya isaa jijjiru ummata Tigraay sirriitti ijaaranii har'a Tigraay jechaan biyya takka akka biyya takkaatti ijaaranii meeshaa gurguddaa itti naqanii har'a biyya 2 biyya 3 waraana meeqa miliyoonaan lakkaa'amu ofirraa deebisaa jiran ummanni kun. Ummata Tigraay. TPLF ummata isaa akkanatti ijaare. Abiy Ahmed ummata Oromoo shorokkeessaadha jedhee yoo nutti moggaase malee ummata Oromootiin maal bu'aa buuse? Naa himaa ummata Oromoo gaafii kiyya kana naa deebisaa mee? Hayye warri dhageessan baay'inni keessan nan dhageessan namatti dhageessan kun sheer godhaati ummata bira naa qaqqabsa. Warri dhageessan immoo gaafii kiyya kana deebii naa deebisa. Abiy Ahmed ummata Oromoo shorokkeessaadha. Ummanni Oromoo nama nyaataadha. Ummanni Oromoo lafa isaa gaafannaan duguggee Finfinnee gaafatennaan duguggeetti deebisee bar. Ayiroopilaaniin dha'ee bar. Qeerroo meeqa ajjeesee bar hiriira irratti. Gaaf tokkoon bar nama 200 olitti du'ee bar. Kan akka Hacaaluu Finfinneen kan Oromiyaati jedhee mucucuqee nafxanyaan kaleessas har'as boorus dina Oromooti jennaan kan torbee keessatti tokko keessa obsuu danda'e dadhabe Hacaaluu ajjeesee ummata Oromoo hayyoota Oromoo mana hidhaan naqee dubartii tun daa'ima kan hin jedhin cafaqee ajjeesee kan waraabessa kenne kan bineensa kenne kan laga keessa gate ummata Oromoo kunillee dhiigni kunillee sinan azaasiisu maaf aboo nama miliyoona 60 dhiifte qarshii miliyoona tokko hin guunne kondomineef bitamta yaa ummata Oromoo yaa artiista Oromoo hayyuu ani Oromooti jettu kan maa akkana taatan guyyaan kun boru darbaa bar seenaan bar isinirratti seenaa yeroo hunda isin gaafataa bar lakkisaa wanta fayyanneef lafa kaarre meetirii 100 lafa waan hin fayyanneef ummata keessan hin gatinaa dhugaa isiniin jedhaan miliyoona dhiisi biliyoonni yoo naa kenname amma
dhugaa kanarratti ummata Oromoo yaaki miliyoona 60 yoo kadhatte yoo ati artiista taate yoo nama beekamtii qabaatte ummata Oromoo kana yoo miidiyaarra baate isa Abiyyi sii kennu kanarra yoo gaafatte ummanni Oromoo meeqa sii kennu qarshii tokko tokkollee yoo baase bar qarshii miliyoona 60 qabda lakkisa ummata keessa yaadina ummata keessa qarshiitti bitatina miliyoona takkatti gurguratina ofirra deebi'a Abiyyi Oromoo akka TPLF fi akka mililikani ummata sabaa biraati oli hayyaaruun jedhu garuu ummata Oromoo kanaaf maaf akka bineensa laala ummanni Amaaraa kun bar gafaaffee lafa isaanii irraa fudhachisiisan ummanni siyaasaadha nutillee maqaa Abiyyi Ahmad maqaa Oromootiin jedhanii ummata TPLF kana wajjin ummata Tigraay kana wajjin dina walitti deebisuu nu barbaadan jarri lafa isaanii gaafachaa jiran waraana kana keessatti isaani warra Adeeppaa jedhamu kana warra Amaaraa kana isa kanattu bar biyya marraa jira isaanii bar amma Abiyyi akkanumaan sirriirra taa'ee jira malee isaanii bar qulfii isaanii abbaan laali akkanatti qaaqaasa godhu akka rimootiin isaanii abbaan isa dalagsiisu namicha kana lafa isaanii amma raayyaa Humaraa jedhamu kana lafa isaanii fudhatan alaabaa isaanii alaabaa miliksaan dhaabbatan achitti lafa san naannoo isaanii keessa ramadatan seera Amaaraa jalatti bulfatan gurmeessan Humaraa raayyaa lafa guddaa Tigraay ittinillee dinagdee ishii itti guddiftu itti amantu Humaraa fi raayyaadha laas Maqalee waan qabu barahaadha hadaamii malee hin biqilchu ni garuu Oromiyaa gaafanna Finfinnee gaafannaan dargaggeeyyi meeqa dhumu yaa ummata Oromoo nama keessan hin gurguratina dhugaa isiniif hima dhugaa dubbadha ni bariiti lafti wanti hin bariine hin jiru dhugaa dubbadha bakka isatti gallabaa'ee bula malee baay'ee na gaddisiise ummanni baay'een har'a OBN irra bahanii ani Abiyyi farasti Abiyyi jala deeggarra Abiyyi gaafii ummata Oromoo deebisee jira maaloo jedhan kun hay ummata gaafii Oromoo deebise maaf waraanni maaf deem maaf ummanni Oromoo du'a maaf dargaggeeyyiin Oromoo maaf shamarran Oromoo du'a andas baay'eetti gammada ture Abiyyi Oromummaa jaaruu dhiise ummata Oromoo kan akka namaatti ilaale Itoophiyaa tana gara biyya normaalitti osoo deebise Abiyyiin saba kiyya keessaa waan ba'eef yoon isa deeggare baay'ee dastaan jira ture ittiin gammadallee garuu hin taane namichi maraataa fayyaan qabu sammuun isaa kun kaansarii qabu akkuma itti fakkaate godha osoo itti yaadiin biyyatan osoo waan takka hin xiinxalin wanti kun maal boru fida jedhe osuma itti yaadin akkanumaan lafa kaa'eetuma waraanaa jedhe nama waraansiisa wattaadarri Itoophiyaa kun akkuma beektan baatii tokkotti $35